Akkam jirtu dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduu sa'aatiif kanaaf isiniif qabadhe kan kanatti aanee jiru fakkaata. Oduu guyyaa har'aa qabanneedhaan ogeessi siyaasaa beekamaan obbo Jawaar Mohaammed kan Naayiroobii keessa jiraatan fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansa afaan Ingiliffaadhaan maxxansanii akkanatti hiiknee isiniif dhiyeessina. Kabajamoo obbo Jawaar Mohaammed dhimma baajata waggaa kanaa irratti yaada isaanii feesbuukii irratti afaan Ingiliffaadhaan akkas godhanii maxxansanii jiru. Maxxansichi afaan Oromootti yeroo hiikamuu kan kanatti aanee jiru fakkaata. Bu'aa faayinaansii dhaabbanni maallaqa addunyaa yookiin IMF fi baankiin addunyaa yookiin World Bank ni jedhamu mirkaneessaniin mootummaan Itoophiyaa baajata waggaa kanaa irratti qarshii biliyoona 550 dabaluunsaa hin beekamaa jedhe. Hireen murteessaa kanaa gara misooma baadiyyaatti akka naannoo sabdiin qabaa jedhee jira Jawaar Mohaammed. Akka daataan dinagdee dhiyeenya kana ibsutti tuffiin uummata baadiyyaadhaaf seektara qonnaa baay'ee dabalee jira. Gabaasni Addis Fortune jedhamu akka baasetti qonni qonnaa baajata bara darbee parsantii 7 jedhe. Kunis kan bara 2019 irraa kan inni ol guddatu parsantii 11.9 duwwaadhaanii jedhee dubbatee jira. Beefuma wal fakkaatuun maxxansi miidiyaa hawaasummaa Twitter yookiin kan maqaa haaraa X jedhamu irratti namni ogeessa beekamaa ta'e Dr. Ayyala Galaan akka jedhanitti mootummaan magaalota bareechuudhaa fi miidhagsuudhaatti xiyyeeffatee misooma baadiyyaa dhiisee jira jedhanii dubbataniiru jedhe. Biyya uummanni bal'aan ishee qonnaadhaan jiraatu irratti xiyyeeffannoon qonnaadhaaf yookiin baadiyootaadhaaf kennamu xiqqaa taanaan guddina waliigalaa biyyattii irratti dhiibbaa uumaa. Kunis nageenyaa fi tasgabbii deebisuudhaa fi rakkoo ta'a jedhee dubbateera. Hojii dhabummaan akkasumas warshaaleen ijaaramuun dhibaa jira jedhe. Keessumaayyuu baadiyyaa irratti qawwee kaasuudhaafis kun sababa ta'ee jira. Naannichi to'annaa bu'aa dhabeessa ta'ee dhabee jira. Hiree baadiyyaa irrattis kanatu mul'achaa jira jedheera. Kanaafis seektara qonnaa fi uummata baadiyyaadhaaf baajata dabaluudhaan qaama tarsiimoo tasgabbii akka deebi'uudhaa fi gochuun barbaachisaadha jedhe. Dabalataanis qarshii osoo hin fakkaatin yaa'uu bu'aa qabeessa ta'u yoo dandeettii oomisha qonnaa keessatti qabu oomishaa danda'u ta'e malee oomisha al ergamu baay'inaan oomishuun danda'amaa jedhe. Dhiyeenya maallaqa liqeessitoonni idila addunyaa dinagdee itti fufiinsa qabu oomishuuf mootummaan piroojeektii garaagaraa bal'isuuf dhaabuu qabaa jedhee dubbatee jira. Waggoota dhiyoo asii kun waan mul'achaa hin turredha jedheera. Obbo Jawaar Mohaammed akka itti dabalaanis ikoonoomii baadiyyaatti investi gochuu qabaa. Bakka hojii dhabummaa jirutti hojii dhabummaan hir'isuu qabaa. Albuuda dabaluu qabaa. Nageenya fooyya'uu danda'uu qabaa jedhanii dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa liqii torban darbe IMF irraa argate irraati sababa godhachuudhaan baajata Itoophiyaa kan waggaa 2017 irratti miliyoona 550 akka dabalee hin yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya kun oduu sa'aatii kanaaf qabnudha. Like, share, subscribe gochuun dagate.